Ustaad Jamaal Aliyyii guyyaa har'aantanaa dhaabbata ajaa'ibaa ifoomseetii jira. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. Ustaad Jamaal Aliyyii guyyaa har'aantanaa dhaabbata Aliif Kaar Impoort jedhamu hundeessuu fi hawaasaaf ifa godhuun isaa dhagahameeti jira. Erga hawaasaaf ifa godhee boodam dhaabbatichi konkolaataa gara biyyaatti kan galchu yoo ta'u dhaabbatichi dhaabbata guddaa biyya kana keessatti hundaa'an keessaati jedhameeti jira. Ustaaz Jamaal Aliyyii yeroo garagaraatti gargaarsaa fi namoota tolooltummaan beekamanidha. Ustaazni kun nama aayidooloojii namni sheekaa dalagateetiin guddatu jedhamu san karaatti hambisee guyyaa har'aantanaa milkaa'ina kanarra gahedha. Yeroo garagaraatti Ustaaz Jamaal Aliyyii wantoonni inni ittiin beekamu cichoominaa fi kutannoodha. Ustaaz Jamaal Aliyyii cilfaa gurguruu irraa salphaaja gurguruu irraa sadarkaa guddaa kanarra dhaqqabuu isaa kan dubbate yoo ta'u guyyaa har'aantanaa dhaabbata konkolaataa gara biyyaatti fiduu guddaa biyyattii kanaaf barbaachisaa ta'e ifa godheeti jira. Ustaazni keenya Ustaaz Jamaal Aliyyii fuula feesbuuka isaa irratti iddoo buufata konkolaataa itti buusaa jiran viidiyoodhaan nu argisiiseeti jira. Rabbiin qabeenya dhuma hin qabne haa kennuuf jenna. Ustaaz Jamaal Aliyyii yeroo garagaraatti konkolaataa sheekota gurguddoo kanneen akka Sheek Ahmad Watar, Sheek Muusaa So'aalaa biyya galchuu keessattii fi akkasuma bituu fi keessatti qooda leencaa nama baachaa turedha. Akkasumas Sheek Mahammad Toofiq qubsiisuu keessatti laangeetti nama qubsiisee qooda leencaa baateedha. Ustaaz Jamaal Aliyyii kana qofaa miti. Yeroo garagaraatti wantoonni ittiin beekamu namoota diiniif ta'aban gargaaruudhaan beekamam akkasuma Hamilton TV hundeessuu keessatti Ustaaz Jamaal Aliyyii qooda leencaa nama baateedha. Erga Hamilton TV hundeessee booda miidiyaa biraallee hundeessuu baatu Ustaazni Hamilton TV namoota gadi dhaaban keessaa tokko tahuu hiriyoonni isaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi Ustaaz Suufiyaan dubbataniitis ragaa bahaniiti jiru. Ustaazni keenya guyyaa har'aantanaa baga gammaddee ergaa jettuun nutillee gama keenyaan dhiyeessuu fi barbaadna. Oduu gara biraatiin mootummaan qaala'insa jireenyaa ilaalcha keessa galchuudhaan hojjettoota siivil sarvisiitiif akka miindaan isaanii dabalamu gochuun isaa dhagahameeti jira. Mootummaan bara 2018 kanarratti miindaa dabaluudhaaf akka deemuu fi daballiin miindaadhaa qaala'insa jireenyaa ilaalcha keessa galchuudhaan akka gaggeeffamus dubbatameeti jira. Qaala'insi jireenyaa biyyattii kanarratti dhiibbaa fi chaalenjiiwwan garaagaraa qormaata jabaa kan ta'aa jiru yoo ta'u qormaata kana tasgabbeessuufis ta'ee hojjettoota mootummaa qalbii isaanii wayyeessuudhaaf miindaan dabalamuun dirqama waan jedhe fakkaata. Kanaaf guyyaa har'aantanaa daballiin miindaadhaa gara ministeera diinagdee biyya keenyaa mashideeffaadhaan labsamuun isaatis dhagahameeti jira. Chaalenjiiwwan qormaata biyyattii kanaa guddaan yeroo ammaan tanaatti qaala'insa jireenyaati jedhee namni baay'een aadaati jira dubbataati jira.